Hi guys, akan jirtu driftaniif ka'intoonni maatiiwwan chaanaalii koo baga nagaan deebitaniif tan isiin jedha. Guyyaa kana wanti isiniif qo'addeetti dhufe haala baay'ee salphaa ta'eetiin yoo bilbilli keessan bade kan ittiin barbaaddatanii argachuu dandeessan. Akkasumas immoo nama barbaadan kamiiniyyuu bakka inni jiru lookeeshinii isaa iddoo inni deemaatee jiru sirriitti adda baaftanii karaa ittiin beekuutti dandeessan karaa baay'ee tokko salphaa ta'een isinitti agarsiisa. Egaan nama barbaadne kamiiniyyuu salphaamatti hordofuu ni dandeenya jechuudha. Waan isin dhibu meeseejii tokko qofaanidha jechuudha. Egaan meeseejii tokko qofaa namatti erguudhaan bakka namni tokko jiru bilbila isaarraati informationii lookeeshinii guutummaatti argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa wanta kanallee beektanii irraa of eeggachuu qabdu jedheen isiniif qabadheetti dhufe. Egaan waa lamaaf itti fayyadamuutii dandeenya. Tokkoffaan bilbila nu jalaatii bade siistama kana yoo bilbila keenya irratti fe'annee jirrate salphaatti ittiin barbaadannee argachuu nu dandeessa. Akkasumas immoo namoota tokko hordofuu yoo barbaanne ijoollee keenya hordofuu yoo barbaanneef aappiin kun kan nu fayyaduu fi kan gargaarudha jechuudha. Egaan aappii baay'ee xiqqoo ta'ee fi fayyadamni isaa hedduu tokko salphaa ta'edha. Kun waanuma addaan irratti agartan kana qofaadha jechaadha. Kanas siitingii oonii godhachuuti qabdani. Saniin booda egaa salphaatti lookeeshinii guutuutti argachuu ni dandeessu. Haala isaa tokkoon amma kana isinitti agarsiisu jechuudha. Egaan amma ni galla duraan dursa egaa appilikeeshinii kana qabaachuuti qabdu. Appilikeeshina xiqqishuu kanas bakka isin argattanii chaanala koo liinkii subscription box jedhan isiniif kaa'eeti jira. Kanaaf yeroo kamittiyuu viidiyoo kamiiniyyuu chaanala koorraa yeroo daawwattan liinkii subscription box jala isiniif kaa'eetan jira yoon isiniin jedhe bakka kanadha jechuudha. Barreeffama viidiyoo kootiirra yoo tuqxan haala kanaatiin gadi isiniif ba'a. Aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu akkanatti isiniif dhufa waan ta'eef liinkii kana cuqaasuun kun akkuma agartanii haala kanaatiin weebsaayitii koorra isin fida. Kun iddoo kanarratti afaan Oromoodhaanis Ingiliffaanis viidiyoo informationii guutuu waa'ee appilikeeshinii sanaa ibsu addaan irra isiniif nan kaa'a dubbisuu ni dandeessu yoo fedha keessan ta'e. Appilikeeshinicha argachuuf garuu dhumarra dhuftaniitu akkuma agartan iddoo kanarraatii bakka kanarraa tokkootiif ni tuqxu. Aappii sana maqaa isaa informationii guutuu addaan irraatii yookiin Play Store irra yookiin iddoo kanarra isin fida. Kunoo bilbila keessatti gadi isiniif gadi bu'a jechuudha. Yoo addaan irra isin fide kunoo kana tuqnaan daayirektii bilbila keessatti gadi instaalii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin amma kunoo instaalii ta'aa jira akkuma agartanii. Kanaaf egaa haala kanaatiin gadi buufattuun isin jedha. Play Store irra isin geessan immoo qaxxaa instaalii godhachuu ni dandeessu. Okay, haalli itti fayyadama isaatii hoo kan jedhuun isinitti agarsiisa. Hedduu tokko salphaadha jalqaba. Ni bantu jechuudha. Saniin booda iddoo kanarratti next kan jettu jirti. Ishee kanarraa tokkootiif ni tuqna. Achi booda kun akkuma agartan give permission access kan jedhu jira. Kana ni tuqna. Akkuma agartan aappii sanarraati ayyama allow kan jedhuun ni filanna. Amma xumurreetti jirra jechuudha. Amma kan gochuun irraati eegamu create bakka jettu ishee kanarra ni tuqna. Kana akka tuqneen akkuma agartan iddoo kanarratti wanti gochuun irraati eegamu location jennee ni barreessina jechuudha. Location haala kanaatiin jechuudha. Location jettanii ergi barreessitanii isaan kana lamaaniin yoo oonii godhattan bareedaadha. Saniin booda dan ni gootu jechuudha. Egaan amma xumurreetti jirra. Akkuma agartanii meeseejii tokko duwwaa itti barreessine jechuudha. Aappii kana keessatti wanti isin hojjettan kan biraa hin jiru. Haala kanaan xumurraan salphaatti keessaa bahuutii ni dandeessu. Amma egaa maal gochuu qabna? Lookeeshinii yookiin immoo iddoo namni sun jiru sirriitti hordofuudha yookiin bilbila nu jalaatii bade barbaannee salphaatti maappiirraa argachuudhaaf kan jedhuun isinitti agarsiisa. Egaan aappii kana kan isin instaalii gootan yookiin dursitanii bilbila keessan irratti yookiin immoo bilbila nama hordofuu barbaadan irratti dirqama instaalii godhachuuti qabdu jechuudha. Yoo nama hordofuu barbaadu ta'e aappii kana bilbila nama sanaa irrattitu instaalii gootu. Yoo immoo akka tasaallee bilbilli isin jalaa bannaan ittiin barbaadachuu barbaadan immoo aappii bilbiluma keessan irratti aktiveetii gootan yoo jirtu ta'e wanti isin gootan gara WhatsAppii ni deemtu jechuudha. Amma gaa salphaatti nama lookeeshinii isaa hordofuu yoo barbaanne gara WhatsAppii ni deemna. Aappii kana bilbila isaa irratti instaalii goonee waan jiruuf gara WhatsAppii keenya bilbila keenya irratti kan fe'ameeti jiru bilbila kan biraadhaan ta'uu danda'a. Gara WhatsAppii keenya ni dhufna jechuudha. WhatsAppii keenya irra dhufneetu wanti nu goonu hedduu tokko salphaadha. Bilbila namni sun qabatu ni beekna waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa isaa irrattitu meeseejii karaa WhatsAppii ni erginaaf. Maal jennee ergina? Akkuma agartan location jennee haala kanaatiin barreessinee nama sanaaf ni ergina jechuudha. Saniin booda yeroo erginuu fi daayirektii yeroo sanaa lookeeshinii baakii godhee nuuf erga jechuudha. Eeyyama nama sanaa malee bilbila nama sanaa irraati wanta addaa osoo hin tuqamiin bakka namni sun jiru haala kanaatiin liinkii nuuf deebisa jechuudha. Kanaaf egaa aappii ana amma isinitti agarsiisee bilbila nama sanaa irratti instaalii gootanii jirtu taanaan WhatsAppii keessa irra dhuftanii lakkoofsa bilbila nama sanaa gidduu jiru irratti meeseejii location jedhu qofaa sandii gootu haala kanaatiin deebisee liinkii isiniif ergaa. Liinkii kana yeroo isin tuqxan akkuma agartan
Google Map irra isin geessaa. Google Map irraa salphaamatti bakka namni sun jiru exactly sirriitti hordofuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan kana fakkaatachaadha baay'ee tokko salphaadha. Akkamitti akka Google Map fayyadamtanii nama hordofuu dandeessan, akkamitti akka itti fayyadamtan waa hedduu isin barsiitiin ture ammaan dura ni beektu jedheetii yaada. Yoo isin rakkisee comment irratti yaada qabdan naaf barreessaa isin jedha. Egaan sistema kanarraa akkasiin beektanii of eeggatanii malee ittiin daba yaadaaf isiniif qabadhee miti jechuudha kan hin dhufe. Kanatti naaf hubachuuti qabdu. Aappii kana lammoo liinkii description box jalaan isiniif kaa'eeti jira. Kan Play Store irraa qaxxaa ittiin buufachuu dandeessanii Walook jedhama jechuudha maqaan isaa. Bye bye.